daawwattoota gammadaa show akkam jirtu nageenni badhaadha babaaroo jajjaboo akkam torban gaarii dabarsitanii gammadaa show kan torban kanaas immoo haala gaarii fi haala bareedaan keessummoota babbareedoo fi waan hedduu irraa barachuu dandeessan qabatee isiniif dhiyaatee jira. Keessummaan keenya har'a waggaa 18 dura gara Oromiyaa dhufte. Oromiyaa naannoo Booranaa qorannoo geggeessuudhaaf. Waggoota kana hundumaa biyya ishee biyya jaallattu irraa baatee gara Oromiyaa dhufuudhaan Oromiyaatti hafte. Oromiyaatti hafuu qofa miti. Barnoota qorannoo digirii lammaffaatiif namni dhufe digirii sadaffaallee asumatti xumuruudhaan asuma jireenya ishee godhachuudhaan Oromiyaa bakka adda addaa daawwattee biyya kana jiraachaa jirti. Maal kana qofa afaan Oromoo akka Oromootti bareechitee dubbatti. Kitaaba afaan Oromoo barreessitee jirti. Jiruuf jireenya argaa dhageettii Oromoo hundumaa qorattee of harkaa qabdi. Namni nuun har'a qabannee isiniif dhiyaanne kun Dr. Lookoo Duubaa Kaarro yookiin Chikaagee Oba biyya Jaappaan irraa dhuftee Oromoo taatee nu waliin nama jiraachaa jirtu. Mee isheerraa haala qorannoo ishee maal akka isheen hojjette waa'ee kitaaba ishee fi qorannoo Oromoo fi Oromiyaa irratti geggeessite irratti keessummaa godhee qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Gadhiifameera albamni afaan Oromoo Tasfaayee Xilaahuun rukuttaa muuziqaa harawaan gurraaf tole walaloo fi yeedaloo miidhagaan sirboota 14 hammate YouTube Naam Records Swaasoo Multimedia Spotify Deezerii fi aappiiwwan muuziqaa addunyaa hunda irratti gadhiifamee jira. Eebbaan Arsiif Shaggooyyee akka dansaan Boota addunyaaf Paa sirboonni jaalalaa hin quufaman YouTube Naam Records irratti ni argattu itti gammaddu shakkii malee ni jaalattu Tasfaayee Xilaahuun Eebbaa Naam Records TikTokin bashannanaa dhimma ooluuf Facebookin dubbadha YouTube odeeffannoo fi bashannanaaf banta WhatsApp Telegramif daataa dabalataa gammachuu siif laata Itiyoo Telekom kuufama addaa miidiyaa hawaasummaa hir'isa gatii hanga 183 Telegramii fi WhatsApp fayyadamuudhaaf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 10 kuufama guyyaa GB 3 qarshii 55 kuufama ji'a GB 5 qarshii 80 Facebook YouTube fi TikTok fayyadamuuf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 20 kuufama guyyaa GB 4 qarshii 70 kuufama ji'a GB 10 qarshii 200 kuufamoota kana karaa Teelebir Super App yoo bitan kennaa dabalataa 10 ni argattu. My Itiyoo Teeliin mallattoo urjii 999 mallattoo riqichaa fi RD chat bootiin argattu ittiin fayyadamtu. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Itiyoo Telekom bakka qalbii fi ijji keessanitti boqotu akkuma ol seentaniin sagaleewwan uumamaatiin fayyaa fi nagaa kan miireffattan hospitaalli waliigalaa Keerlaand tajaajiloota fayyaa hunda bakka tokkotti isiniif kennuuf qophaa'een jira jedha. Meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa fi ispeeshaalistoota bebbeekamoon kan guute fayyaa fi dhibamaa kan walitti araarsu hospitaalli waliigalaa Keerlaand teeknooloojii baraa faana dha'uun yaalii baqaqsanii hodhuu tokko malee cirracha kalee fi hadhooftuurraa dhukkubsataa walabanii baasna jedha. Wal'aansa dhibee kalee fi onnee akkasumas narvii fi kaanserii dabalataan dhibeewwan keessoo adda addaa fi dhibeewwan mormaa olii wal'aansa lafee tajaajila kalee dhiquu akkasumas wal'aansa balaa tasaa wal'aansa gadameessaa fi wal'aansa daa'immaniif tajaajila gammachiisaa kan kennu hospitaalli waliigalaa Keerlaand bakka ciisichaa baay'ee mijataa maatii fi wal'aansaaf akka tolutti ijaarameen qophaa'ee ni eegaa jira. Meeshaalee endooskooppii fi koolooskooppii laaboraatoorii fi paatoloojii ammayyaan ogeessota cicimoon guutame dhaabbilee adda addaaf gatii madaalawaan tajaajila liqii kan kennu hospitaalichi bakka dhibamaan fayyaa isaa itti barbaaddachuuf filatu ta'ee jira. Teessoon keenya daandii ayyar xeenaarraa gara sabbataatti geessu nooq addabaabaayii abbaa gadaa cina. Hospitaala waliigalaa Keerlaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. Miira gammachuutii hodoo hin bahin yaaddoo malee bohaartiin tooftaa salphaa bittaa bobaatti raawwattan gosa bilbilaa kan hin filanne Kooppee Ibir
Ulagaalee barbaachisoo galchuu ogeeyyii buufata bobaaf dhiisaa. Kan isinirraa eegamu mirkaneessituu kafaltii isinii ergamu irratti hanga maallaqa heerame sirrii ta'uusaa erga hubattaniin booda lakkoofsa iccitii galchuun kafaltii mirkaneessuu qofa. Play Store yookaan App Store buufachuun har'uma galmaa. Bobaa guuttachuun koppee birriin baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Lookoo Duubaa kaarru baga nagaan dhufte. Ayyee garatoomu. Cheers bishaan dhunnee eegale. Ayyee nagaa. Akkas. Baaree naguma. Nageenyi badhaadha. Badhaadha keessan badhaadha. Jabduu. Jajjaboo. Gaarii gaarii. Amma ati maqaa keetii Lookoo jennamoo Chikaagee jenna. Lachuun dandamalee lookoo jedhe. Siin dhibu. Lookoo yoon jedhe nan dhibu. Dr. Lookoo. Wayya. Ya ati lammii Jaappaanii moo lammii Oromiyaati? Akka paaspoortii maan Jaappaanii qaba. Garuu guddifannaa fi akka eenyummaa akka lammummaa jettee lachuu qabu. Akka nama lammummaa lachuu qabu. Akka seera utuu hin taane akka aadaatti lachuu. So abbootiin gadaa maqaa sii baasaniiru, gosa sii kennaniiru, aadaa Oromoo beektaa, afaan Oromoo beektaa. Amma tarii guyyaa tokko yoo akka carraa Jaappaaniif Oromoon faa wal haate yookiin wal lolte gara kam dhaabbachuuf deemta? Nu jaarsummaa ta'a jechuudha. Ati jaarsummaa teessa? Jechuudha goolii taa'urraa nagaa feena. Koota dhufee barachuu jira arsirratti. Akka jaarsummaa taatee akka dubbisu deessu gama toowattee maal akkoo jedhee lachuu laalee akka walii galu barbaade jaarsummaa ta'uu barbaada. Tana wayya. Malee gara Jaappaanis gara Oromootis hin gortu? Fedhu diina ta'uun fedhu. Oh, diina ta'uun fedhu. Nyaapaa diina ta'uu irraa jaarsummaa wayya. Jaarsummaa wayya. Oh, baay'ee. Ani dandalachuu afaan lachuu beekuuf. Akkasiini? Akkasi dhugaa. Yoo jaarsummaa barbaade nu gaafadhu. Hayyee si gaafadhu. Egaa jaarsummaan jira akka Jaappaanitti? Hin jiru bade. Jaappaaniin jaarsummaa hin qabu? Hin qabu. Gama jaarsummaa qoomaan beektan? Jaarsummaa asuma baranne. Asuma baratte. Oromiyaa eega dhuftee waggaa meeqa ammatti? Amma guutuu 18 ka Itoophiyaa dhufe. Ka Itoophiyaa dhufte 18? 19 ta'a jira. Bara amma Addis Amettiidha. Kanaaf 19. Afaan waggaa meeqa keessatti bartee? Waggaa 18 kana keessatti hagamsitti fudhate afaan Oromoo barachuun? Sadarkaa jira. Afaan sadarkaa qaba. Jalqaba akka dubbachuu fi ji'a 3 akka waggaa tokkotti akka nama dubbachuu jiru kun nama hin dhibu. Waggaa tokko. Abjuullee afaan Oromoo ta'a. Abjuulleen afaan Oromoo? Dhugaa. Akkana ta'een gaaluu tana bichaan ga'u. Achirra maanguddoo jechoota maanguddoo kunin sadarkaa lammaffaa. Dabaratas hayyoota jechoota hayyoota seera hamba akka gaddisaa akka dubbattu suniin sadarkaa bira. Ammallee loqoda. Sadarkaa qabuu fi guututti baay'ee fudhata malee waggaa 3-4 akkasitti barbaada. Ati lammii Jaappaanii miti Jaappaan irraatti kan dhufte. Yeroo sana akkamittiin filattee dhufte Itoophiyaa keessumaa immoo Oromiyaa qorachuudhaaf yeroo yuunivarsiitii barattu akkamitti qorattee dhufte gara kana? Ani horsiise bira barachuuf. Aadaa horsiise bira barachuu fi addunyaa keessaa firanne. Addunyaa keessa kamii jettee fidhattee yaadatte. Afrikatti filanne. Afrika keessa eessa jedhee ba'aa muriidha jettee ba'aa fudhanne. Ba'aa keessa Keeniyaa, Itoophiyaa, Suudaan maani barbaadee waan koronii araan qabne Itoophiyaan kanaaf Itoophiyaa jedhee yaadatta. Dura Suudaan jettee yaadde malee Suudaan nagaan qabu gaafas. Kanaaf Itoophiyaa seene. Itoophiyaa filanne. Itoophiyaa keessa horsiise bira eessa jira jechuun Afaanillee, Soomaalillee, Booranallee. Waan garagara jiru keessatti Boorana filanne. Boorana filachuu kee jaallattee eegasii? Jaalanne. Sitti tolee? Afaan hedduu fayyadama. Afaan Boorana jechuun afaan Oromoodha. Afaan Oromoodha. Iddoo garagara deemte qorachuu hin danda'a.
booda beektu. Gaafas hin beeku. Gaafas Booranaa horsiise bulaa jettee fudhanne. Deemnee achirratti afaan barachuu jalqabde. Achirratti naannoo Oromoo deemuu jalqabde jechuudha. Ijoollummaa keettoo achuma Jaappaanumatti magaalaa maal jedhamti biyyi keenya? Magaalaa Mittoo jedhama. Mittoo. Jaappaan keessatti akkamittiin guddatte? Akka Oromoo kanatti guddatte moo adda ture guddinni kee akkam? Jechuun garaagara. Waan fakkeenya naannoo suniin katamaa Didikko. Tokyo irraa kiiloomeetira 100. Magaalaa guddaa miti Didikko miti. Achirratti nu baadiyyaatti hin guddanne magaalaa keessa. Achirra tamaarii tokko waggaa 7 irratti jalqabde eegesuun tamaarii ture. Yeroo tokko abuyyaa kiyyatoo baadiyyaa jiruu fi yeroo boqonnaa baadiyyaa deemee qotee. Baadiyyaa qabdu achitti Jaappaanitti? Jira. Baadiyyaa hin jira. Hin qotu? In qota. Maaliin qotan achitti? Lafa qotanii tiraaktarii qotan. Duri qotiyyoo qaba malee amma tiraaktarii ta'e. Amma tiraaktarii. Abuyyaa kiyyaa oorruu qaba. Ruuzii faa facaasaa. Ruuzii. Ani warra gudiyyaatee laaruu jaalata ture durillee. Durillee baadiyyaa jaalate. Ammoo dhaloota kiyya katama Didikko achirra guddanne akkanuma noomaalii tamaarii keessa ture. Achirratti yuunivarsiitii seenee maastoreetii doktoreetii achirratti guddatte jechuudha. So horii yoo qabu horii loon qabu? Loon hin qabu. Loon hin qaban biyya. Horsiise bula hin jiru. Hin jiru achitti. Jaappaanii qotee bula. Hin jiru iddoo horsiisuu hin jiru. Horiiyyuu dur hin jirtu. Aanaan dhuguu eremuu hin beeku. Foon nyaatu hin beeku. Liyoo barate. Nyaati aadaa keessanii suushiidha? Suushiidha. Suushii. Eessa barate? Oduu eessa dhufe? Biyya ala dhaqee argee jira. Eessa deemte? Biyya Taayilaanditti argeera suushii. Akkasii. Waan qurxummii dheedhiidha miti? Dheedhii fi ruuzii. Dheedhii fi ruuzii. Beekamaadha. Akka malee beekamaadha. Akkas. Eegasii gara biyya kanaa dhuftee aadaa Oromoo qorattee waggaa hedduu teessee kitaaballee barreessitee jirta. The Chronicles of Borana in the Southern Ethiopia. Waan kitaaba sanaa nutti himame akkamittiin waggaa meeqa booda barreessite kitaaba? Kunini gaafa maastoreetii fixee doktoreetii keessa seenee doktoreetii keessatti katabe. Amma yoo achitti ta'e jalqaba jireenyaa horsiise bira baranneeni afaan baranneeni yoo ordufee seenaa baay'ee qabu arge. Booranitti maanguddoo yoo walumaan dubbatan. Arga dhageetti jechuudha. Baay'ee qabu arge. Kana qorachuu barbaachisaa jette tokko xiyyeeffatte. Waan raagaa, waan seena gadaa, waan geerarsaa, waan garagaraa wagga 600. Jaara 15 irra achaasi abba gada 71. Waan kana gada zabana maanto jira jedhanii gaafattee katabe. Sunini teepile goone samalaayitu hin godhu akka maanguddoo hime eberuttu akkana hime jedhanii waanuma maanguddoo irraa dhageessisan akkuma jirutti barreessite. Afaan Booranatti kaase qubee kaase. Qubee barreessuu dandeessaa? Dura ijoollee na gargaara ture nullee hojjanne malee hin ga'u dogongoruun danda'a kanaaf ijoollee Boorana nu gargaare. Amma ijoollee Booranaa caqaftee qubee goote qubeerra translation godhu tokko achirra oduu kun seenaa gada Booranaa jechuun kitaaba ta'ee achirra xeenxinuu goote. Xeenxinuu goote amma waan fookasii kiyyaa analisisii kiyyaa kun garami deema jechuun kun qubeen qabdu. Warra qubeen qabne oduu akkamiin warrumaan qabu. Teekniikii meekaniizimii kun maanii jechuudha. Warra qubeen qabu malee afaanitti dabarsaa jira. Wagga 600 naannoo hizbi muruu waan gosaa muruu Boorana guutuu waliigalee qaba. Aadaas afaan seenaas walitti dabarsaa dhufa. Fakkeenyaatti 400 kiiloomeetira 400 fageenya qabu. Kachire gaafattele kanale gaafattele tokkuma. Waggaa 600 duriirra achi akka waliigala dubbachuu jiru kun siistemii kamittuu fayyadamtee hojjetaa jira jechuun kunini katabe. Akkamiin gootee jechuun tanattu xiyyeeffannee xeenxanoo goonee katabe kitaaba ta'ee
amma waan tokko maanguttu turii kana dubbattee jette qubee kaasine translation gooneeni amma tana documentation irratti ishi kanarratti nu akkamini oduu watti qabaatee deemuu jiru yaada seena akkamiin qabu jiru tana xeenxeenoo goone wattee ingiliffaa fi afaan booranaatti katabe ingiliffaanis afaan oromootiinis jalqaba jaapaniinatti katabe jaapaan keessatti maxxanse jaapaniin katabdeetta jalqaba jaapani eegesuni mootummaa jaapaniitti nu gargaaree ingiliffaa jijjiire Farenji keessa ka Jarman keessatti maxxanse addunyaa keessa yoo Amazon yoo bananii mul'ata. Bakka hedduu jira. Garuu warra Itoophiyaani bituu hin danda'u. Doolarii bituu yuuroo bituu hin ulfaataan jedhee eessa bitan naan jedhe jennaani nu OBN irratti badhaasa nu kenne. Badhaasa irratti Finfinneetti maxxanse. Afaan Oromootiin. Tanuma afaan Ingiliffaa ka Jarman maxxanse sanuma liippuliinti goone maxxansite waggaa 3 durii maxxanse na bira jira. Maxaafa 500. Garuu akka nagaa nu akka gurguruun beeku nu bira jiran kagarii nami bitee kagarii kennee kagarii afee nu bira jira. Sirriitti hin gurguramne jechuudha. Beeku akka gurguruun beeku. Ammallee jira si bira? Hin jira. Namni yoo barbaade daawwattoonni keenya kitaaba kee bitanii yoo dubbisuu barbaadan? Yoo namni bituu barbaade nattu siifidha ganzaba fidi. Okay. Daawwattoonni keenya egaa kitaaba lookoo yoo barbaadani? 500. Nu quunnama 500. Okay. Kitaaba kumulama Jarman maxxanse kumulama asii maxxansiise 500. Akkamitti si baasa? Kitaabni kee baay'ee guddaadha. Peejii 700. Gama goone. Diqqeesse akka Baayibil goone. Diqqeessitan. Diqqeesse 400 goone. 400 ta'e. 700 irra 400 baayindiingiin danda'u jedhanii gabaabsee goone gadiinlee diqqeesse garuu namni uddi jettee hin bittu. 500 uddi naan jedhee. Uddi siin jedhan. Duraan gatiitti qaalee 500. Naafida jettee amma yoo jiraatte narra hin bittu. Carraa kanaan egaa kitaabni ishee kitaaba baay'ee seenaa Oromoo guddaa qabu akka bitatte kitaabni kun ati PhD mastersiin keessi anthropologyidha. Mastersiin kee anthropologyidha. PhD kee anthropology. So ati doctor anthropology ti jechuudha. Anthropologyin afaan Oromootiin xiin aadaa jedhu beekta dhageesse beekta jechuudha. Dhageesse irratti. Xiin aadaa miti xiin nama. Xiin nama. Anthropology jechuun saayinsii kan namaa. Waan nama hundaa kan qoratu. Namaa jechuun akkamiin akka walii gareemaan gargaarummaan jedhee barata. San keessa aadattu keessa jira. Xiinxaluu keessatti aada sirriitti xiinxala sana keessa waa'ee namaati garuu waa'ee namaa guutuusaa waan aadaasaa waan jireenyasaa waan afaansaa waan afoolasaa akkati. Aada jechuun jireenya hawaasummaa haimawti hunda watti aada jedha. Waan namatti uumame muru aada jedha. Kanaafi anthropology jechuun aadaa sirriitti xiyyeeffannoo kennitee barachuuf deeman. Xiinxala aadaa utuu hin taane xiinxala namaa jettee qabattu. Baay'ee bareeda. Egaa ati anthropology kana keessatti qorannoo hedduu geggeessiteetta keessuma uummata hangafa Oromoo Boorana biratti umrii kee hedduu dabarsitee jirti. Sanumaa eega barnoota fixxee Booranna jiraachaa turte Oromoo keessa jiraachaa turte biyya Jaappaan caalaayyuu. Amma gimmaashii olii ta'uu jara qabu jira. Umriin kee almost gimmaashii Oromiyaa keessatti kan walakkaa ol fixaa jirtu. Dr. Lookoo Booranni maqaa qofa miti kan sii kenne gosallee sii kenneera. Gosti kee maali? Gosaan kiyya Maliyyuu. Maliyyuu Jaarso. Gosa Boorana keessa jiru. Amantiin kee yoo maali? Hayimaanootee kiyya waaqeffata. Waaqeffata? Dhugaa rabbi? Dhugaa. Duraan maal turte? Sunillee waaqeffata Sintoo jedhama. Sintoo jedhama. Sintoo jedhan beekta. Hin beeku. Jaappaan keessa hayimaanooti durii Sintoo jedha. Eegasan buddizimii seeni. Buddizimii illee seente? Buddizimii duratti Sintoo jedhama jira. Sintoo suni karaa waaqaa jechuudha. Hiikisaa wali fakkaata. Waaqeffata wajjin. Amma iddoo waaqattu hundaa naannoo waan loobaa fi nagayaa waaqattu hojjetan. Waaqa tokko hin jenne waaqa hedduu jedha. Naannoon bakka mara jiran. Tokko hin jenne. Amma iddoo marqaallee jira. Tullullee jira. Muki gurguddoo keessallee jira. Bakka hundaa malatoo.
maratoo jedhu malee naannoo baay'ee jira jedhe achirratti waaqa kadhatan. Gize waaqa kadhatu isanii akka rooba nagayaa maka margaa argachuu horii gabbachuu achitti qotee bira taate kun waan midhaan argachuu midhaan argachuu fi kadhata. Jechuun waan kana waaqeffata achillee jira akka kaayoo kiyya qeessichaa waaqeffata. Okay. Ati qeessi waaqeffataa tam? Qeessi jechuun maali ka imaama jechuun hin jiraane akka kadhatu. Muuda. Abba muuda jechuun. Abba muudaa ta'e. Muuda akka kaayoo kiyya abba muuda ta'uu akka sintoo keessatti akkasitti tole nullee waaqeffatuma. Amma Boorana keessallee waaqeffataa ture waaqeffataa faayidaa qaba. Foon lachuu nyaachuu hin danda'a. Islaamaa taate kan kiristaanaa ortodoksii taate nyaachuu dandeessa. Bilisa qaba. Homaa rakkoon hin jiru. Akkas ammallee aadaa hundaa seentee barachuu hin danda'a. Dooktar Lookoon afaan meeqa dandeessa? Afaan Oromoo dandeessa afaan? Afaan Jaappaan. Afaan Jaappaan. Ingilifa. Afaan Oromoo. Amaarinya. Dikko beekta? Amaariffa. Tigriffaa hin baranne? Tigrinya nishte. Sanillee xiqqoo beekta jechuudha. Wallistoota amma yeroon har'a si bilbilu interviyuu kanaa fi yoon gara keetti bilbilu wallee gootichaa Caaluu Hundeessaa ittiin bilbilama ture. Artistoota Oromoon dhaggeeffatta jechuudha wallee isaa? Dhaggeeffatta. Kacaalullee akkumallee dhaggeeffadha. Ammallee kun Kuulsurree. Kuulsurree. Wallisaa aadaa Booranaa raapparii san. Addisi tootali addisi bareeda. Nu namichi gannaa kana doori dhufe. Okay. Boorana dhufe nullee achiin korannoo geejjibe. Kilippiin dhiyoo kan hojjete irras jirta jechuudha. Tasa achiinillee gaafa jiraa fi dhufe kun ijoollee dabballee hiriiraan keeyyatta ammallee kun dubartoota kana keeyyatan eegee doorii kana kanatti godullee sunillee nu korrachuufi inillee dhufe tasa argee sirba isaan muru na caqasiisaa ture bareeda kun sun duraallee Abjuun jaalata, Kuulsurree jaalata, Saaliyaallee dansaa. Saaliyaa. Akkasitti jaalata. Wow. Egaa Oromiyaa Boorana deemtee jirta amma Arsii hojjechaa jirta. Oromiyaa bakka meeqatti imaltee beektaa? Oromiyaan Boorana, Arsii, Baalee, Tuulamaa, naannoo Bishooftuu, Amboon beeku. Jimmaa beeka. Borisoo Jimmaa beeka. Jimma Yuunivarsiitii deemuufi garuu Wallagga achi naqamtee faa Dambidooroo faan beeku. Gara sana deemtee beeku. Wallaggaa dalatee hin jenne. Gara sana deemuu yaada qabdaa? Siraa loqoda warra caqasuu fedha. Loqoda warraa beekuu qabu. Egaa Boorana qorannoo ati gadaa Booranaa irratti goote kun kan Boorana Itoophiyaa kana qofa moo kan Keeniyaallee dabalata? Gama Keeniyaa ceetee beektaa? Keeniyaan Marsabiitti deeme. Sororo isiyooroo haga Naayiroobii deemaa ture malee Booranaan jira malee Boorani gadaan seentarii areeru Itoophiyaa keessa. Kan Keeniyaallee moo? Jechuun Keeniyaa fi Itoophiyaa kun daangatti daangeeffatte malee tokkuma. Booranni tokkuma. Gaadu seentarii gadaani tokko areero. Abbaan gadaa kan warra gama Keeniyaa jiruutis kanuma Itoophiyaati? Achi buran warra Keeniyaa Itoophiyaa buran. Akkasii? Akkasuma. Abbootiin gadaa warri Itoophiyaa jiran kun warra gama Keeniyaa jiranis hin bulchan. Warumaan seentarii areeroo gootee achira Keeniyaan kun duraan achi godaane fagaate malee Itoophiyaa bura. Okay. Egaa Itoophiyaa Boorana Itoophiyaa bura jechuudha. Gara Booranaa yeroo deemtu namoonni fakkeenyaaf antiroopolojistoonni shamarranii dubaraa yeroo hedduu isaanii yeroo qorannoo taasisan uummata achi qoratan sana keessa jaalalli faan qabaa jedhani. Jaalalli si qabdee takka Booranarra. Suni sitti nima. Nama akkanaan inima. Atiin jaalalli qaba jettee inima. Inimamu kun. Inimamu. Amma kun gaazexeonni akkana inima. In qabaa jetta. Akkana miti dura ugguu deemte si qabdee jaalalli achirraa akkas jechuu kiyya. Sunini. Sunne inimu.
Ayyenta. Kabira gara Booranaa irraa yoo deebinu amma immoo yeroo hedduudhaaf kanaan dura waggaa 3 dura illee yoon si argu gara raayyaa kana qorachaa akka jirtu Oromoo raayyaa jirtu kunilleen Oromiyaa wajjin jirtu wajjin hariiroo isaan qaban qorachuutti turte. Inumaa kan naan jettee raayyaan raayituu baaleerraa gara raayyaa deemanii naan jettee turte. Mee waan san nutti mee waan qorannoo kee kan. Amma eegee PhD Boorana fixxee iddoo biraa xiqqoo madaaru barbaadaa jette. Akka dhageetti naannoo guuruu jalqabe. Eegee sun Maqalee Yuunivarsiitii katarame. Maqalee yoo geedde raayyaa jedhamaa jira jette dhaga'ee qaxxata raayyaa deemnee warra afaan Oromoo dubbachuu jiru barbaade argame. Ofi raayyaa jette. Raayyaa fi amma eessa dhufee jette gaafanne. Garami dhuftee jette. Warra raayyaa gaafatte? Gaafatte. Eessaa dhuftan jettee gaafatte? Isan eessa dhuftanii? Jaarrolee gaafatte maanguddoota? Maanguddoo. Amma warra keeroo kunin hin beeku. Tigiriinaa malee afaan Oromoo hin beeku. Maanguddoo hin beeka. Maanguddoo seenaa ofii beeka. Kanaafi kun raayyaa kun eessa dhufee jette. Ati maaliin gaafatte? Afaan maaliitiin gaafatte? Afaan Oromoo. Afaan Oromootiin gaafatte? Loqodaa Harargee fi Arsii qaba. Warri raayyaa sun? Jalqaba loqoda akkuma na dibe. Kan loqodi isaanii? Boorana bicha beekaani. Amma jaampi goote macharrasha seemeni deemeni. Daboobi macharrasha seemeni deemeni. Loqoda akkuma fagaate. Sirraa fagaate. Narra fagaate. Hubachuu dadhabde. Jalqaba ganna kee agamii jedha jetti. Udummi kee ammamii jedha. Udummi kee ammamii. Udummi kee ammamii maani jedha. Jedhee. Garuu suuta hubanne afaan Oromoo warra dubbachuu jiru hubanne eessa dhufee jedhe gaafadhe. Nu Awaash Gamaa dhufee. Awaash Gamaa dhufee. Awaash Gamaa dhufee. Abba kudhan sadii. Awaash Gama jechuun gara kamifaa jechuudha? Awaash naannoo Mataaraan hin jiraani. Harargee lixaa fi Baalee. Harargee lixaa fi Baalee semen naannoo sun. Achirra dhufee jechuun. Achirraa dhufne jedha. Dhufne. Loqodi isaanis sanuma fakkaata miti. Ka warra linguistikii tokko korate. Natti hime. Inni namichi illee gaafas PhD barachuuf achi deemne loqoda Harargee fi Arsii. Baalee fakkaata jedha. Qorannoo ammas analysis yoo barbaade argamuu hin danda'a. Amma warra Awaash taakine deemne. Awaash daakne. Taake. Taakku tokko. Taakku. Taakkee tokko. Taakkete gaafas akkamiin dabarse Awaash bishaan guddaa akkamiin dabarsteele natti hime. Akkamiin deemte akkamiin torteele natti hime. Sira amma natti himaa jedhee itti mun dandama irraatiin gabaabsee jedhani akkamatti akkuma gabaabsee sitti malee sadeedha qaba. Akka taakkee deemnee achirratti dhaqqabdee jette abba 13 duri. Waan kana natti haasa'e. Abbootii 13 dura Awaash Gamarraa gara raayyaatti godaanan. Gaafasii Duubaatu jira. Duubaa adiyyee achimaa ta'ee. Duubaa jechuun saba naannoo achi jiraachaa ture. Gosa tokko achimaa ture. Odeeffannoo sun argee eeshi yoo akkas taate raayyaani Awaash Gamaa naannoo kamii dhufee jechuun hordofuuf Baalee dhaqe. Baaleetti deebitee dhaqxe? Qorachuudhaaf? Qorachuuf. Baalee guutuu hordofan. Negeelee Booranarraa, Bidireerraa, Dalomanarraa, Gooroo, Garbii, Beertoo, Hawwi Guddin, Dira Sheeksen, Hawwi Guddinaa, Awaashuu Daabule, Awaashuu Mataharaa dhaqqabe, Karaayyuu keessa. Achirra Walloo deeme. Walloorraa gara Tigiree. Ka jechuun mukoon naannoo Raayyaa jiru muru karaa suni deemne. Karaane karaa godaansaa kunin karaa gammoojii Afaarii miti. Karaa baddaa miti. Badda daree deema. Badda daree deeman. Badda daree qaxxata Tigiree dhaqqaba. Yoo deeman. Sun karaa sun duuti suni muru deema. Ati deemte sanirra karaa sanirra deemuu danda'an jettee yaadde hundumaa deemte. Jechuun hundama makiinaatti minibaasii qaxxaqaxxa goote deemu malee yoo maappii olaanani Awaash Gamarraa dhufee godaanee jenneeni karaa kamii godaanuullee cheekki goone. Naannoo deeme maanguddoo eessa yoomi dhuftee isaan akkamiin kobattee jedhanii gaafatte. Sunillee mulu wattee fidee raayituuf Karrayyuu Fontaalee.
kaka sambaxee wolloo muruu wattee fidhee achirratti warra hawaasoo kakarayyullee fidhee amma wattee fidee madaalee warra kuni raayituu walii galuu naannoo suni muruu walii gale galuuti gubbatti jechuudha. Tana argame kuneerratti amma sitti mundanda. Amma kanaasi. Amma gaa raayyaan awaash gamarraa dhufuun isaanii mirkaneeffatteetta jechuudha. Dhugaadha sun. Jechuuni amma jaara kudhan jaaturi chochowaa jira jechuun amma afaanitti walii gale. Amma barbaachisu saayinsii biraa fiduu qaba. Arkeoloojiillee hojjechuu qaba. Ammallee waan DNA check godhuu qaba. Kunneen bara dhufu yoo mootummaa Jaappaanii nu gargaare arkeoloojistii fi saayintistii wattee piroojeektii hojjechuu fi karoora qaba. Achirratti kitaaba raayyaa fixuu fi amma jiddu keessa jira. Kanaaf kitaaba tokko sirraa eeguu dandeenya waan jechuun amma yoo waaqni nu gargaare mootummaa Jaappaanii fandii suni suritti arkeoloojii fi saayinsii DNA qorrachuu fi yoo baajetii nu fide waayira qaba nu waayira speeshalistii walumaan nu waliin jira yoo fide amma afaan walii gale. Afaan aan qorannoo history. Abbootiin maanguddoon kun afaan Oromoo sirriitti danda'u raayyaa warri jira. Sirriitti danda'u. Roqodaa qabu malee. Roqodaa qabu malee sirriitti danda'u. Nuti Oromoodha jedhu moo eenyu siin jedhu? Raayyaa jedha. Raayyaa jedha. Isaanoo saayikooloojii akkamii qabu? Nuti Oromoodha jedhanii yaadu moo? Akka ofii raayyaa ta'uu beeka. Seenaallee beeka. Seenaa akka Tigiriinyaatti ibsuu hin danda'a. Dargaggoo taatellee. Egaa yerootti aan immoo kitaaba kee maxxansite kitaaba kee lammaffaatiin immoo deebine gaaffiif deebii kan biraa kan waliin goonu taana keessummaa keenya taatee waan dhufteef galatoomsiin jenna. Horii galatoom. Cheers. Ayyee. TikTokiin bashannanaa dhimma ooluuf Facebookiin dubbadha. YouTube odeeffannoo fi bashannanaaf banta. WhatsApp, Telegram fi daataa dabalataa gammachuu siif laata. Itiyoo Telekoom kuufama addaa miidiyaa hawaasummaa hir'isa gatii hanga 83. Telegram fi WhatsApp fayyadamuudhaaf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 10. Kuufama guyyaa GB 3 qarshii 55. Kuufama ji'a GB 5 qarshii 80. Facebook, YouTube fi TikTok fayyadamuuf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 20. Kuufama guyyaa GB 4 qarshii 70. Kuufama ji'a GB 10 qarshii 200. Kuufamoota kana karaa Teelebir Super App yoo bitan kennaa dabalataa 10 ni argattu. My Itiyoo Teeliin mallattoo urjii 999 mallattoo riqichaa fi RD chat bootiin argattu. Ittiin fayyadamtu. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Itiyoo Telekoom. Bakka qalbii fi ijji keessanitti boqotu. Akkuma ol seentaniin sagaleewwan uumamaatiin fayyaa fi nagaa kan miireeffattan hospitaalli waliigalaa Keerlaand tajaajiloota fayyaa hunda bakka tokkotti isiniif kennuuf qophaa'een jira jedha. Meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa fi ispeeshaalistoota bebbeekamoon kan guute fayyaa fi dhibamaa kan walitti araarsu hospitaalli waliigalaa Keerlaand teeknooloojii baraa faana dha'uun yaalii baqaqsanii hodhuu tokko malee cirracha kalee fi hadhooftuurraa dhukkubsataa walabanii baasna jedha. Wal'aansa dhibee kalee fi onnee akkasumas narvii fi kaanserii dabalataan dhibeewwan keessoo adda addaa fi dhibeewwan mormaa olii wal'aansa lafee tajaajila kalee dhiquu akkasumas wal'aansa balaa tasaa wal'aansa gadameessaa fi wal'aansa daa'immaniif tajaajila gammachiisaa kan kennu hospitaalli waliigalaa Keerlaand bakka ciisichaa baay'ee mijataa maatii fi wal'aansaaf akka tolutti ijaarameen qophaa'ee ni eegaa jira. Meeshaalee indooskooppii fi koolooskooppii laaboraatoorii fi paatoloojii ammayyaan ogeessota ciccimoon guutame dhaabbilee adda addaaf gatii madaalawaan tajaajila liqii kan kennu hospitaalichi bakka dhibamaan fayyaa isaa itti barbaaddachuuf filatu ta'ee jira. Teessoon keenya daandii ayyar xeenaarraa gara sabbataatti geessu nooqa addabaabaayii abbaa gadaa cina. Hospitaala waliigalaa Keerlaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. gadhiifameera albamni afaan oromoo tasfaa'ee xilaahuun rukuttaa muuziqaa harawaan gurraaf tole walaloo fi yeedaloo miidhagaan sirboota 14 hammate YouTube Naum Records Swaasoo Multimedia Spotify Deezerii fi aappiiwwan muuziqaa addunyaa hunda irratti gadhiifamee jira. Eebbaan Arsiif Shaggooyyee akka dansaan Boota addunyaaf Paa sirboonni jaalalaa hin quufaman
YouTube Naahom Record irratti ni argattu itti gammaddu shakki malee ni jaalattu tasfaayee xilaahuun eebba Naahom Records. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa iree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti Dr. Lookoo na wajjin guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture. Torban keessumoota biroo qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha warreen karaa toora YouTube keenya nu hordoftan immoo YouTube keenya subscribe, like, comment gochuudhaan akka nu jabeessitan isiniin jenna. Akkasumas dhaabbileen nu waliin hojjechuu barbaadan immoo karaa toora bilbila as jala screenii jalaan isinii keenyuun haloo jettanii nu waliin hojjechuu sagantaa keenya sponsor gochuu dandeessu isiniin jenna. Egaan torban hanga walitti deebinutti nagaatti.